Ergan gara biyyaatti galee har'aa yeroo jalqabaatiifiin gabaa deemee asumaan gabaarraas suuqirras wantan bitee dhufeen isinii qabadheetii dhufe. Egaa jireenya biyya keessaa jalqabneetu jirraa gargaarsa waaqayyoo wajjiniitiin aga xumuraatti viidiyoo kana hordofaa akkasumallee laayik gochuun jalqaba. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii warri haara taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa miseessanuu ta'a. Egaa manni koo qorrii xiqqoo baariyaaliinsaa gadi na jalaa bu'ee jiraanis immoo babbadee biiziin ta'e kana booda numan dhufa dheetiin abdii qabaa isin immoo biliisuun hundi keessaniyyuu viidiyoo kana laayikii gochaatii aga xumuraatti wajjiniin tura. Kunoo bakka kanatti gabaa deemuutti jira. Gabaa deemee maal akkan bitee dhufee walumaan ilaallaa viidiyoo keessaatii kukkutee shortikaatti godhee anattillee isinittillee akkan dheerannii fi viidiyoo dheeraa hojjechuun namattillee isa hojjetuufis isa daawwatuufis inni uffisiisan sanabsiisa akkasumallee yeroo nama jalaatii fixa. Ala kanaan gara gabaa koo deemaa jira. Bakka kanatti bajaajii qabatanii manaa ba'anii baay'ee safarri kun anaaf har'a. Yaa adeemsa keessa walumatti barra jenneetu ittuma deemaatii jirra. Kaameraamaaniin koo saala gaariitiin waraabaa jira. Kunoo gabaa ga'ee aga katamaa keessa suuqii keessa deemutti waraabni gabaa ga'ee deebi'ee dhufee jira. Wanta bitee dhufe akkuma argitanii zambiilii qullaa fuudhee baheetti gugguutee dhufe. Waan as keessa jiru walumaan ilaalla. Ani meeshaa mana keessaa waan bituu akkasumara miti waanuma xiqqoo akka kanas irratti argitan kanatu na barbaachisee ture. Caalaatti immoo masoobii kana barbaadeen ture. Nan bitadheen baanii garuu akka carraa argee tumarraan ba'ee itti gammadee itti gaggabeetiin fuudhee galee jechuudha. Kunoo masoobii kana yaa masoobiin baay'ee waddiidha. Masoobii kana gatiinsaa birrii 2,800 bitee as bakka kanatti immoo hababaadha kuni. Hababaan baay'ee mana jira nuti warri shamarranii dubartoonni kun waanuma argina wajjin bilillici wajjin fiigaa oolla. Hababaan kuni qodaa sasa keessa taa'us adii kanaaf hababaan kuni walittiinsa birrii 1,700 bitee. Birrii 1,700 bitee isa mana jiru jijjiiree dheeni. Itti aansuuni maaltu jira wanti bitee galee jechuudha. Wanti manaa bahee fi haalduree godhadhee masoobii fi baataa shinii ture. Kun egaa kan jabanaa irra kaawwatanii jechuudha. Kan jabanaa irra kaawwatanii irra keessaa kun qorqorromoo irra kaaniru. Wanti miidiyaa irratti arganii yeroo qaamaan argan baay'ee tokko namatti jijjiiraman miidiyaa irratti yeroo argu waan akkasii kana waanuma bareedu wayii natti fakkaata. Garuu bira keenyaan akka qorqorroo wayii natti ta'ee akkaasan beeku kun immoo kasala sarratti harfatanii jechuudha. Kaartoonii walitti qabsiisaniiru. Kaartoonii walitti qabsiisanii akka kanatti jechuudha. As bakka kanatti immoo kun firaashii yookaan immoo farshaa kan rakabootii jala buufatanii gatiinsaa birrii 1,100 margi kanaa jecha. Margi kuni gatiinsaa birrii 1,100 biteenii hagana ga'u. Isin immoo warri bal'aasaa barbaadanii inni guddaan birrii 2,200. Ani immoo isaa guddaa hin barbaadu. Kana 1,100 bitee jechuudha. Hagam bal'ataa bal'inni isaa garaansaa akkamii kan jedhu anuma waliitiin hordofaamii isin immoo kunoo sirratti. Kunoo kana fakkaata jechuudha firaashichi kan rakabootii jala afatanii. Gatii hababaa kanaa isinitti meera akkuma teessu kanatti walumaa gallishee 1,700 bitanii. Kunooti kana fakkaata margichi inni jala buufatanii gatiinsaa 1,100 inni guddaan immoo 2,200 warri bitachuu barbaadan guddaas xiqqaachuu barbaadanii. Kun immoo rakabootii isaa maskaatii sanaa jechuudha dimlaayitii of keessaa qaba. Inni kunis ani isa xiqqaatiin bitee isa shinii qabatu qofa gatiinsaa birrii 2,200 bitee. Inni guddaan shinii 12 qabatu immoo birrii 4,200 jechuudha. Immoo isa guddaa sana hin barbaadu. Shinii macaabichaatti fayyadamuu barbaada malee shinii hunda gadi yaasuu hin barbaadu waan ta'eef isa xiqqaasaa miidiyeemii kun akkuma argitan kana jechuudha. Shiniin sororra ta'u baay'ee tokko bareeda xinniqqaaqee barbaada malee akka jirutti mastaayitiidha. Warri beektan beektu warri hin beekne immoo asumarraatiin hubadhaa dimlaayitii qabatanii jedheera baay'ee bareeddi. Gatii isaarra isinii deebi'a birrii 2,200 inni guddaan immoo barbaadanii 4,200 bitachuu dandeessu. An 2,200 hin bite. Shiniin kun immoo kunoo saayinaa isheen jala teessu liphi qirsi baay'ee jaalladhii baay'ee natti tole. Shiniin manayyuu jira garuu
yeroo gabaa keessa gawanii waan akkasitti garaa jabaachuu hin danda'u. Shiniin kun egaa fireejaadha. Fireejaa kunoo saayinaan saajaa shinii saajaa walumaa galasaatti shiniin kuni birrii 1,100 jechuudha. Birrii 1,100 yoo 12 ta'e immoo fireen 12 birrii 2,200 dhufaa jechuudhaan immoo haguma rakkabootii koo walqixatti naa galu fireejaa saayinaa sawwachiin kun akkuma asirratti argitan baay'ee bareeddii buraan burra firraan qabu adii qofaadhaan adii baay'een jaalladha. Gatii isaa akkuma isiniin jedhee rakkabootiin 2,100 shiniin immoo 1,100 jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Kunoo haala kanaatiin bakka itti bunni bu'u akkasitti babbareechee jabanaa duraanii mana jira. Jabanaan kunooti. Kunoonni jabanaan irra taa'edhanii jabanaa irra keenyaan sirraa bareedu dide takkarraan buusa takka walayyaabsiisa. Akkasumadhanan tamachaanii kanas ta'uu baatu jabanaan kan wajjin bitamin qaba hidheetuman keessa gottaasaa jira. Malee kun qorqorroo waanuma ta'e wayii walitti lalaxxafanii nutti fakkaata. Takkarraan kaa takka jalaan kaa jabanaan ol shiniirra caali. Mee ilaalame isin akkamii waan san bareedamu. Kunoo kana fakkaata egaa gatii isaa isinitti himeeti jira. Kuni faayidaa tokkoon qabuun isiniin jee kaartoonii wayiitii walitti qabsiisaniiru. Kan ixaan irratti arfatan qofaatti yoo bitatanii bareeda. Malee kan rakkabootii wajjiniin gurguramu kuni yaaduma lakkoofsaaf malee faayidaan qabu. Garummaa walumaanii waan ta'eefuuf deema dhufee jechuudha. Kunoo kana fakkaata haala kanaatiin babbareechee jira. Fuuldura kanatti keessummaallee nan qaba. Viidiyoo biraatiin illee nasinii dhufa. Har'aaf kan hin qabadhee dhufe kana fakkaata. Caalaatti immoo wanti baay'ee na gammachiise masoobii kana jechuudha. Baay'ee masoobiin baay'ee waddadee jira. Kana namoota baay'eetu dubartoonni karaa irratti qabanii baay'ee bareeda nan jechaa ture. Inni immoo zayyuu gabaa keessatti haaraa kunis yeroo na qabdu nannaa kunis yeroo na qabdu nannaa isaan kana laaluuf baay'ee rifachaan ture. Warri bitachuu barbaadan egaa gatiin masoobii koo birrii 2,800 bitee viidiyoon irra isinii qabadhee dhufe bakka kanatti raawwataa. Isin immoo warri maatiin taanii maatii ta'a laayik sheer gochuun bakka jirtanitti nagaa ta'a.